السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درت يارا جرا مبارك جرا نصران جرتي مبارك مو نصرة ديمو دا مو لمان تولي ديمو دا شهر قراشكي كوي والله درت يارا كيف جرا كرو مي مبارك مو نصرة ديمو دا وري نصرة جارتا وري مبارك جارتا ريدين دو بخنا جرا أصلين جرا guyaa nama geggeessaa jirra eenyutu deemuu heda eenyu deemuudha mee namni beeku koomenti godhaa kun dirree xiyyaara keessa jirra eenyu deemuu heda Nasraan jirti artist Nasraa Gurtum jirti Mubaarak Musammaa Yaasin dheengadda warri galata galcheen sun edaa baay'idha natti fakkaate hin shakke amma dheengaddaan ana maara hujju natti bilbilanii Mubaarak nama rakkataa gargaaraa ture dhukkubsataa gargaaraa ture galata galchuu fi qabna wanti jedhan sun sirrii miti namichi deemaa jira muudii isinirra qabate Mubaarak Kanaadaa deemuudha moo Ameerikaa deemuudha moo Awustiraaliyaa deemuudha moo Awurooppaa jaartii isaa sanitti araaramin dhalaata jaartiin mana jirtu akka nun dhageenne kanaaf mee eessa deemuu heda eessa deemuudha Mubaarak deemuudha inna mee koomenti godha eenyu deemaa jira jara lamaan kana keessaa tokko deemaa jira eenyu deemaa jira kun namoonni baay'een geggeessuuf dhufanii daddafa eenyu deemaa terminal 3 jira ulaa dura jira ulaa dura xiyyaara dhaqeen jira bar terminal 3 jira kanuusi argaan jiru re terminal 3 jira karaa bariirraan jira terminal 3 jira ome wasafif terminal 3 jirra amma bakka xiyyaara irraa koraa jirra nasra warri baay'een nasraa jedhaa jiru maal Mubaarakin deemu eenyu isin hin jettu gama chaamoo yaalan Mubaarakin deemu eenyu hundi keessan nasraa jedhaa jirtu maal Mubaarakin deemu caaltuun kun nasraa jetti Tufaa nasraa hundi isaa nasraa maal abboon namni akka dubbii hara jiru abeetii ijoollee Oromoo koo saba koo hundi isaa nasraa jedhaa jiru maqaa kiyya baay'ee barreessaa jirtanii Nasruddin sabboontoota kiyyaa nyaaru Oromoo asli ati hoo wala jedhu jira egaan hordoftoota fi daawwattoota keenya biyyi Kaayiroo kun yoo biyya sadaqachuun beekamtu yeroo darbe iftuu nuuraa sadaqanne ati biyya faranjii kanatti because biyya faranjii kana yeroo rakkoo namaatu jira iftuu sadaqanne itti aansuudhaan tolchaa sadaqanne Nasraa baga gammattee leencoo galatoon inna Mubaarak aaree ka'e isin Nasra deema jedhaan Mubaarak aaree ka'e namoonni baay'een Nasra jennaan koomentii keessan laalee erga Oromoon biyya faranjii tana naan jibbite jaannata naan hin jibbine biyya faranjiiti natti haamu jedhe aaree ka'ee kunoo Mubaarak ni deemta rabbi Mubaarak nama lubbusaa nuuf iftannee jiru garaa nama nyaata asii mube Mubaarak jechuun egaan meeqoo isaati keessummaadhaadha guyyaan keessuuti egaan akkuma beekamu mee sirba Nasraa keessaa ka yaadattan ka jaalatan tokko barreessaa nama akka mataa kiyyaatti gaara gamaa gamanaarraa sagalee kee dhagayamaa nasiqi maaloo sirba jaalalaa ka jedhu san yaadadha wajji reedii sirbite gurbattii reedii jedhanii luqqaatu sanii sirbite gaara gamaa gamanarraa sagalee kee dhagayamaa nasiqi maaloo sirba jedhu sirba artist Nasraa Gurtum isa yaadadha namoonni biraa mee sirboota isii keessaa albuuma isii keessaa ka yaadatan barreessa asumatti itti aansuudhaan Mubaarak Musammaa Yaasin obboleettiin teenya artist Nasraa Gurtum nama biyya baqaa keessa taa'ee ummata Oromooti sagalee ta'e nama aartii Oromoo hagamma humna ishiitiin tarkaanfachiisaa ture guyyaan har'a isiidhaaf Kaayiroon guyyaa adhumaati guyyaa itti adda baanu namni akka itti adda bahu beeka malee akka itti wal argu hin beeku yaada jedhu irraa kennaa addaa wayii obboleettii tiyya Nasraa Gurtumii qaba jedha mee kennaa Mubaarak Musammaa Yaasin artist Nasraa Gurtumii fide maal inni walumaan ilaalla
kanaaf immoo tu yoo artistiidha ka kennaa jiru kun immoo abbaa miskiinati jettaniin isin ani immoo itti hinaafa akka inni na caaluun barbaadu mee mucaa kana kennaa walii kennuu hedhan jarri kun lamaan kaayiroo keessa jiranii kennaa kun maali jarri kun badaa duraan keezii wayii walii qabamoo dhuguma jaalala obbolummaati moo oromummaati moo mindinoo ibsuu mee walumaan ilaallaa nama baay'ee fida mubaarak gaafa iftuun deemtu ilaa kenneef maaliif awurooppaa ganama galgala rooba har'a hoo nasraa maal kenna gurbaan kun yeroo hundamaa dubartii kenna gaaf dhiirri deemu maan kennine xirxirno yoonee nagar aalno amma gaafa toojjaan deemu hoo maan kennine gaafa usmaan deemu maan kennine iftuu hin kenne har'a nasraa hin kenne inni gaafa dhiiraan kennine dubartii qofaa maaliif kenna gurbaan kun ani shakkite shakki jedhe shakkine maalumaafuu mee kennaan mubaarak obboleettii isaa artisti Nasraa Gursumii qopheesse maal inni walumaan ilaallaa maal inni jette reediyeeti maal qopheesse? Animo albamii shakkiidha adoo maal jette tilmaama albamii mubaarak maal qopheesse jette? muuziqaa isii keessa ka jaallatu adoo mee maal qopheesse jette mubaarak Nasraa kenna? shittoo urgaa paaris Atutul mami. Tilmaama kiyya xilaa moo'ifa yaa rabbi لا طلع جران على يا ربي جاي نصرة تينيا قام بيا فرنجي كايته باتر أكرا منانا راكا فلي واجر وين على يا بريسة على يا ركين وبريسة بكاركو بيا بكاركو نصرة يوم هدا باشه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تيمين بينجرا قويا خمسة قويا سبتي هالكنين بيسا شاني في سبتي نمني يوم هدا باشه كان قويا سبتي لإنجل دكين بيه الحمد لله بيه لا باشا ليه بيزي وماشي يا حبيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرى جبتو بلوان كينيا بغانا غاتاتني دكتور أسليم بكالة كتي أنا غادي أبوار بادا أقدر إتو شمران تيجي سيدا لكاري يلو غادي شمران كوتي شمران مال كوتي دا أما مو أنا شمراني مالي ديرا بوان كينو نانجري أيه بالي دادا gaafa tolchaan deemu tolchaa Hussein tarii daawwataa jira ta'a yookiin bor daawwata gaafa tolchaan deemu an bakka dalagaan jira atuun beekta bijaamaadhaan bakka hojiitii makiinaan harka jira dhaafan qaqqabadhe naa bilbilee ammuma kottu amma naan jedhe akka carraa ta'e Nasraanii fi kan obboleetti keenya iftu immoo xiqqoo sa'aatii lama sadii dura buusanii obboleessa keenyaati nu geggeessuu kee barbaanna akkatti nu geggeessu barbaanne jedhanii nama kumaatama miiliyoona beekan keessaa nama mujaraatiif gammachuu guddaan natti dhaga'ama jaalala guddaa anis wallaahi obboleessa keetii jaalala guddaa jarri naa qabantu natti dhaga'ame kanaaf dhugaadhaa iftuun yeroo isin deemtu kennaa dhuma xiqqoo si kennee laafi kan Nasraa immoo anaa fi kennaa addaati waan danuu of keessaa qabaa kennaa guddaadha dhugaa rabbii wallaahi kennaa guddaadha qalabati kennaa guddaadha maaliif maalu ciqqitamee maal ayyee himeen kaakaa kennaa guddaan kennaaf maaliif kennaa Nasraadha malu jechuudha sirriitti ammas immoo kennaa wakitaawaadha taa'ee fudhuu kee kennaa kee naa obboleettii keenya Nasraa Gursumii baay'een jaalladha baay'een kabajaanii akka namaatti isin waa tilmaamtanu yookiin siyaasaa yookiin jinnii yoo biraatti ganda Nasraan nama gandummaatti beektu miti nama waa biraatti beektu miti namoonni hedduun kan kaan suuraa jawaar kennaa biirtaan ni kaan tiishartii ni kaan immoo reedii maajid asliini xalayaa jajaan $50 50 ergiitii jedhee reediin immoo waa biraa jedhee hamsaan tiishartii jedhee waan jarri jedhaa jiran kanarraa adda egaa namichi Nabi Muhammadiin alayhi salaatu salaam arrabsee biyya faranjii keessa jira sigalee biyya faranjii keessa jira atillee gara biyya faranjiitti deemaarta kanaaf ergamaan keenya nuuf qaalii ta'uuf jireenya irrattis jireenya illee akka hin feene isaan irratti jireenya illee akka hin feene warra biyya faranjiitiin naaf geessaa jedhetanii kennaa quraanaa akkasitti si bidee beektu mubaarak tasammaa inni irraanfatee waa'ee rabbiin irraanfatanii biyyi faranjii akkasiin dogoggorsinee qabrii fuuldura keenya qabriitu jira kanaaf karaa ati filatte tun ta'een karaa rabbiin si filate karaa quraanni jedhuun nama jiraatu rabbi si haa taasisu jedheen akkasitti geggeessu ajaa'ibaan yeroo jalqabaatti mubaarak qur'aana isaa kennu arge ergasii ababaan kenna duraan ababaan kenna
بقى مو النصرات يعني أبشر بقى تقولي أشي ديم ليش قرآن كي قرأوا ملء دولار شنطة ينتهي باترها إنه إرجو ملء أما كيوم مبارك في قاله ثلاثة كي ثلاثة بيا فرنجي جريت هرم كلها دبا كلها ديميني إنجليز فكرانو تناسيني وقتها وادا سودات بيا فرنجي كان ديمقراطي الاتحاد كفتين تاني أبيات الدنيا أبورو آخر أوانجر أبولة يكون غرفة كنة أكاد موتو قراتي تنشيك قدام وكاته dubartii keenya akka biyya faranjii keessatti harma qullaa yaa'annu sirreessitu abdii qabna akkasii jira kaayoo inshallah hijaaba kan akka uffatan akka daawwaa itti gootu abdii qabna waa xixiqqeen barbaachisu karaa ofii kun quraana rabbiiti sa'atii kana kan xiqqaataa jiru muslima quraana rabbiiti nabi muhammad alayhi salatu wasalam sa'atii kana kan yaadattee siinis warri biyya faranjii illee keessa irraa viidiyoo kana ilaalaa jiranu kanarraa waa baratu argaa yaada isinillee karaa isin filattu miti dhattee bashannantee yookiin maal taatee danda'in karaa rabbiin isiidha filatu gaarii jedhe karaa sanarraa akkasiin jiraattu du'aa isii ummanni oromoo hundi keessan du'aayina godhaa obboleessi xiyyaa mubaarik tasammaa quraana musamma quraana naa kennee jira rabbiin sirratti haa jabeessuu diin rabbiitiin aan jee jira akka rabbiin naa gargaareen haa laaffisu du'aayinaaf godhaa galatooma uummata oromoo ati amma hiriira baatamoo yoo achi baate quraana qaraata rakkanne wala qophii koo xumureen jira gaa inni qophii isaa akka barbaade gaggeeffatu galatoomi karaa nagaa deemi nasraa keenya karaa nagaa nu deemi egaan hordoftoota keenya har'i yoo guyyaan dhuma har'a nasraan biyya baqattummaa irraa xumuramu har'a yoo ani namoonni baay'een asirratti ati yoom deemtanaan jettanii yoo anas keessa taa'ee guyyaa nama deemu akkatti viidiyoo isinii waraabne eenyu isinitti hima tokko kana qabadha lammata mootu rizqi matu as keessaa dhumini warra rizqiin isaa as keessaa dhume argitee fuuliin biyya kanaa eeshiin biyya kanaa ruusni biyya kanaa jalaa dhumetu gara hambargaritti achi bayaa kanaaf har'a guyyaa obboleettii teennati torbaan darbe guyyaa obboleewwan keenya tolchaa Hussein Maddaatii fi Usmaan Baayyuu ture torbaan san dura guyyaa iftuu Nuuraa ture har'a immoo carraan kun Nasraa dhaqqabe Nasraa nama jaalatu baay'ee qabdi nama jibbu baay'ee qabdi xilaata baay'ee qabdi Nasraan Oromoo waan taateef jecha dubartii kophaa jira ta'uu wajjin biyya kana keessatti wanti isii irra gaheetti hin jiru haga mana isiitti dhaqanii tumuu maal jechuu gaggabsuu waan akkasii lubbuu isii irra miidhaa hedduu gahee waan san hunda yoo irra dabartee obsaa waan hunda dabartee rabbiin jiruu biyya baqaa kana irraa guute ana akka intala ilma Oromoo tokkotti wallaahi baay'ee tokko gammadaa maaliif mucaa tana osoo akka gaaf kaan manatti itti dhaqanii kophaa isii tuman saniin ajjeesanii shiraara carraa kana argattu yoo rabbiin amma irraa guute biyya mirgi dubartii akka gaariitti kabajamuun isii gaheera kana booda turtii sa'a takka lamaa booda Nasraan teenya jiruu biyya baqaa xumurtee jirti diyaasbooradha yoo feete ingiliffa haasofti yoo feete mootu yoo afaan galuufillee dide saangee jira saangee yoo akkasi kanaaf ijoollee biyya baqaa keessa jiran ijoollee Oromoo kan biyya kana jiranis kan biyya biraa jiran biyyoota akka Keeniyaa kana Yaman Jibuutii kanneen biyyoota ani hin beekne biraas warra jiran rabbiin jiruu biyya baqaa irra haa guutu ijoollee biyya kana mootu irra hedduu isaanii yoo rabbiin irra haa guutu anaa kanaayyuu dabalatee haa ta'u mootu namni deddeemaatuma jira nullee guyyaa tokko numa deemna du'aayii nu godha warri as keessaa yaatanillee nu dagatina warri biyya jirtanillee biyya biraa jirtanillee du'aayii nu godha qabbanni nu fixxee baqattummaa nu fixxee yaaddoo keessa jira kun guyyuura akkatti qorra keessa deemnee nama geggeessina nuti ka deemnu hin agarre kanaaf kanuma isiniin jennaa baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabajnaa amma saga yeroon isin xiyyaara kortu gaheera deemneetiniin xiyyaara waliin hin korru sila xiyyaara korsiifnee biraa deemina kun immootu obboleessa Farahaan Suleeti amma namni baay'een suuraa isaa argee sila Farahaan Baddeessaa Kaayiroo jira jedhee nama baay'een na gaafata mucaan kun artisti Farahaan Baddeessatii miti shamarran baay'een immootu jaalalaan qabamtanii miidhamaa jirtu artisti Farahaan Baddeessaa yoo artistiidha akka artisti jaalatuu dandeettu haadha mana qaba warri isa na gaafatan immoo kun maqaan isaa Hamzaa Haji Musa mana ni Haji Musa Hamzaa Haji Musa di hiriyaa Farahaani nama baay'eetu Farahaan see jaalala irraa qabame Farahaan immoo wal fakkaatan dhala baay'ee si na gaafataan fi affeere Farahaan ilmaan habooti
ilmaan Harargeeti malee waan dhimma biraatti illee. Oromummaa jechuudha. Oromummaa. Ati maaliif sirba baaf naree nama baay'eetu jaalataa jira bakka. Sirba sanuu ka shamarraniitiin baasu jira karaan daranii. Jaalalaa kan. Jaalalaa karaaniin dachaa ijoon baasu jira. Raappara afaan qal'ootiin jetti ijoolleen maaliif waan akkasii kun maal raftu gahee. Bakka anaatu akka raappara sirbaa fi achumaan bakka isaanis raappara jedhanii moggaasuu danda'u. Sanuma malee waan biraatti. Egaan bareeda kun raappara afaan qal'ooti raapparri xiqqoo mandoo tokkollee jiraarra asin jiru kanuma isin jenna yeroo gaarii nu qabaadha. Har'a kophaa dhufe. Baay'ee isin jaalanna baay'ee bakka nasaraa gaggeessuuf amma baay'ee tokko isin jaalanna nama 1,100 ta'anii alaalaa jirtu jaalalaaf kabajaan isin naa qabdan naaf gala. Garuu mootu doktora miti isaati baay'ee akkana jaalatan akkana kabajan naaf gala garuu mootu nama guddaa hawaasa yeroo naaf gala osoo akka isin na jaalataniiti kasira xiyyaara isin korsisee isin hin deemu homaa gochuun hin danda'amu Nasraa congratulation jennee ni jirra yaa'u viidiyoo isin mootu ka yeroo isin gara xiyyaara kortu yeroo isin xiyyaara kortu waraabee ga isin dhiisa kanuma baay'ee tokko isin jaalanna baay'ee isin kabajna baay'ee isin dinqisiifanna waan amma deemaa jiru kanallee hundi isaa addas naman jedhu waan kanallee qabbaneessaa jaalala oromoon tokkummaa oromoon nagayaa isin gale waan hunda kana nagayaatti hiika isin jechuu barbaada. በጣም ነው የምንወዳችሁት በጣም ነው የምናከብራችሁት አናከ መታኪያቲ አመንቲ በተቀባዱ በከፈተ ተላጡ ኦሮሞ ተው ቆፋት ይያላደ በከመት በተት ተላጡ ከኑማ ለምን ሞቱ አፍሊን ዋን አመንቲ ብራቀሙ ዋን አንገንደ ታንተኒ ነጂብ በየተ ያዱ ነው ዋን አንጣ በብራ ደገው የተ ያዱ ነው አኒ ዋን ተፈካተ ዱበደ ማለት ነሙማ ከንጂብ ገንዳ ተራ ዱፍተ ሲንጂቡ በጣም ነው የሚወዳችሁት ዋን ፈተት አመኒ ገንደ ፈተራ ኮቱ ዳው ፈተ ደገሪ ilma oromoo ta'uu qofaaf jaaladha waan badaa as gubbatti argamootu yoo amala kiyya bira ta'uu danda'u anyway akka nama dhuunfatitti namni an jibbu tokko hin jiru kan akkasitti hubadha waddaachuu bye bye